Harkafuun akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Ministeerri Barnootaa gabaasa ji'oota 9 darbanii guyyaa kaleessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse irratti biyyattii keessatti manneen barnootaa hedduun ulaagaa fi sadarkaa barbaadamu akka hin guunne ibse. Addisuu Muluu akka itti qindeesseera. Ministeerri Barnootaa gabaasa raawwii ji'oota 9 darbanii guyyaa kaleessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse irratti biyyattii keessatti manneen barnootaa hedduun ulaagaa fi sadarkaa barbaadamu akka hin guunne ibse. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessaa dhibbeentaa 85.9 ta'anii fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaan dhibbeentaa 70.9 ta'an ulaagaa fi sadarkaa barbaadamu gadi ta'uu isaanii ministeerri barnootaa beeksise. Gabaasa ministeerichi guyyaa kaleessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse irratti miseensota mana maree irraa gaaffileen dhimmichaan wal qabatan hedduun waltajjicha irratti ka'anii turani. Gaaffileen kunis dhimmoota qulqullina barnootaa, qulqullina manneen barnootaa, dhimmoota hojjettoota damee kanaan wal qabatanii fi dhimmoonni biroon ka'anii jiru. Haaluma kanaan gabaasa kana irratti dhimmoonni bal'inaan ilaalaman dhimma jijjiiramuu sirna barnootaa biyyattii wal qabatan, qulqullina barnootaa fi manneen barnootaa irratti yaadonni hedduun ka'aniiru. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa gabaasa raawwii ji'oota 9 darbanii mana maree bakka bu'oota uummataaf wayita dhiyeessanitti manneen barnootaa Itoophiyaa keessatti argaman ulaagaawwan sadan galtee adeemsaa fi bu'aa barattoonni argamsiisan irratti hundaa'uun wayita madaalaman manneen barnootaa 47 keessaa dhibbeentaa 85.9 ta'an sadarkaa kana akka hin guunnee fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa immoo dhibbeentaan 70.9 ta'an ulaagaa kanaan wayita ilaalaman sadarkaa kana akka hin guunne ibsani. Akka ministeerichi jedhutti manneen barnootaa waliigalaa biyyattii keessaa sadarkaa fi ulaagaa barbaadamu kanneen guutan 4 qofa. Kun immoo dhibbeentaan wayita ibsamutti dhibbeentaa 0.001 ta'as jechuun ibsani. Manneen barnootaa hafan kanneen biroo hundi sadarkaa fi ulaagaa barbaadamu akka hin guunne ibsuun sadarkaa fi qulqullina manneen barnootaa kanneenii fooyyessuuf hanga ammaatti manneen barnootaa 8,700 suphamuu fi haaromsamuu isaanii ministeerri barnootaa kun himee jira. Akka gabaasa kanaatti manneen barnootaa biyyattii keessatti argaman 47 keessaa dhibbeentaa 99 kan ta'an barattootaa fi daa'immaniif haala mijataa akka hin qabnetu ibsame. Fooyya'insa manneen barnootaa taasisuuf ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee maatii barattoota, barsiisotaa fi qaama dhimmi ilaallatu hirmaachisuun duulli ji'a tokkoo fi walakkaaf turu sadarkaa biyyaalessaatti gara fuulduraatti labsamuuf akka jirus ministeerichi beeksisee jira. Ministeerichi bara 2015tti ragaan barnootaa hojjettoota mootummaa federaalaa hundi waajjira barnootaa irraa eegaluun akka sakatta'amuu fi seera qabeessummaan isaa akka mirkanaa'u beeksise. Ragaalee barnootaa dhaabbilee barnootaa olaanoo 18,000 sakatta'aman keessaa 921 seeraan ala ta'uun isaanii mirkanaa'uu ministeerri kun mirkaneeffadhee jedhe. Akka ministeerichi ibsetti ragaalee dhaabbattoonni garaagaraa ramaddii raawwachuuf naafaa mirkanaa'u jedhanii nutti ergan keessaa ragaaleen barnootaa 225 qoratamuun isaan keessaa dhibbeentaan 40 kan ta'an ragaa sobaa ta'anii argamanii jedha. Dhaabbileen barnootaa ragaa barnootaa sobaa ta'e bal'inaan rabsaa jiraachuun isaa na yaaddessa kan jedhe dhaabbatichi kana furuuf immoo sakatta'insi ragaalee barnootaa akka eegalee jiruu fi sakatta'insi kun cimee kan itti fufu ta'uutu himame. Ministeerichi dhimma daballii kaffaltii manneen barnootaa dhuunfaa irratti yaada miseensota mana maree irraa ka'eef deebii wayita kennetti dhimmi kaffaltii yeroo yerootti dabaluu manneen barnootaa dhuunfaa kun dhimma furmaata waaraa argachuu qabu ta'uu himuun gaaffiin daballii gatii manneen barnootaa dhuunfaa furmaata kan argatu manneen barnootaa mootummaa babal'isuu fi qulqullina isaanii seeraan eeguun yoo danda'ame qofa ta'uu Piroofeesar Biraanuu Naggaan himanii jiru. Gabaasa ministeerri barnootaa raawwii hojii ji'oota 9 darbanii dhiyeesse kana irratti Piroofeesar Biraanuu Naggaan haasaa taasisaniin sirna barnootaa biyyattii miidhame suphuuf yeroo akka fudhatu ibsuun sirni barnootaa biyyattii darbee dhaloota tokko miidhee jira. Sirna kana deebisnee suphuu fi fooyyessuuf immoo ammas dhaloota tokko nutti fudhataa jedhanii jiru. Dhimmi heera mootummaa Itoophiyaa fooyyessuuf falmisiisaa ta'ee jira. Dabalataa beekanii taakkala. Kufaatii sirna dargii hordofee aangoo kan qabate adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaan heera federaalawaa kan Itoophiyaa waggoota 12 oliif ittiin bultee kana raggaasise. Heerri kun sabdaneessummaan kan ittiin calaqqisiifamedha jedhamee himamaaf kan ture yoo ta'u, ilaalcha siyaasaa muraasa kan moggaatti dhiibuu fi kan gargaarummaa irratti xiyyeeffatamedha jedhamee qeeqama. Heerri federaalawaa kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 fi 1997tti yeroo lama fooyya'insi akka taasifameef ragaaleen ni agarsiisu. Fooyya'insi jalqabaa kan sirna kaffaltii gibiraa laallatu keewwata 98 yoo ta'u,
Fooyya'insi lammataa ammoo lakkoofsa uummataa kan ilaallatu keewwata 300 ture. Heerri amma hojii irra jiru kun ragga'uun dura gandaa haga aanaatti waggoota 2 marii hawaasaa fi yaa'iin irratti gaggeeffamutu himama. Kana malees hayyoonni akka qoratanii fi balaa diigamuu biyyatti mudachuuf ture irraa kan oolche ta'uutu himama. Keessattuu kanneen akka siyaasa Itoophiyaanummaa leellisan kan moggaatti dhiisedha jechuun adeemsicha kan qeeqanis hin dhiban. Heera waggoota 20 oliif ture kanarratti komiif qeeqa dhiyaatu bu'uura taasifachuun fooyya'insi akka taasifamuuf qaamoleen gaafatan turan. Keewwata heera amma hojiirra jiru hammataman keessaa Itoophiyaan amma jirtuun haaliwwan jijjiiraman akka jiran kaasu. Kanaafis akka fakkeenyatti kan kaasan heerichi naannolee 9f beekamtii kan kennullee waggoota 2 darban ammoo naannolee 2 haaraan hundeeffamaniiru. Kana malees naannoo biraa sadaffaan hundeeffamuuf riferendamiin gaggeeffamuu kaasu. Akkasumas afaanotii 5 afaan hojii federaalaa akka ta'an mootummaan akka barbaadutu himameera. Gaaffileen heerri mootummaa akka fooyya'uu fi hayyootaa fi qondaalonni siyaasaa kaasaniif deebii kennuuf jecha Inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa Piroofeesar Bayyanaa Phexrosiin hoogganamu qorannoo gaggeesseera. Erga bu'aan qorannichaa ibsameen booda kanneen qeeqan akkuma jiran kanneen deeggaranii yaada kennanis jiru. Maaliif falmisiisaa ta'e kan jedhuuf Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi dura ta'an Koongireensi Federaalawaa Oromoo KFO kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa heera haaromsuu yaada jedhu hin mormine garuu jalqaba waliigaltee waloo fi sirni dimookiraasii ijaaramuu qaba jedhu. Dura ta'an Koongireensi Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa jiraannaan heera geeddaruun ni danda'ama jedhu. Isaan akka jedhanitti heera fooyyessuun ofii isaatiif bu'aa waliigalteeti jechuun dubbatu. Dura ta'an Koongireensi Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaan dhimma biyyaalessaa irratti waliigaltee walootu barbaachisa ejjennoo jedhu qabu. Heerri macaafa qulqulluu yookiin quraana miti geeddaramuu danda'a. Kan ilaalamuu qabu rakkoo biyyattii keessa jiru hiikuu danda'amoo rakkoo dabala dhimma jedhutu ta'uu qaba jedhan. Heera geeddaruu irratti qooda guddaa qabaachaa kan jiru paartii biyya bulchaa jiru ta'uu kan amanan dura ta'an Koongireensi Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaan paartiin tokkichi qofti siyaasa biyyattii keessatti olaantummaan bakka qabutti heera geeddaruun biyyattii gatii baasisa yaaddoo jedhu qabu. Itoophiyaan wal waraansa kaaba biyyattii keessatti mudate keessaa bahuun tasgabbii siyaasaaf dinagdee uumuuf yaalaa jirti. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti garuu walitti bu'iinsi itti fufeera. Naannoo Tigraayitti illee dhimmoonni ammas hin furamne ni jiru. Haala amma keessa jiruun Itoophiyaa keessa tasgabbiin hin jiru jedhan Piroofeesar Mararaan. Piroofeesar Mararaan heera mootummaa kan haaromsamu yoo ta'e mirga sabootaa fi daangaa naannolee diiguuf yaaluun garuu biyyattii ibidda itti qabsiisuu ta'a jechuun akeekkachiisan. Dura ta'an Koongireensi Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaan paartiin biyya bulchu addatti heera geeddaruuf yaaluun rakkoo duraan jiru itti hammeessuu akka danda'u akeekkachiisan. Siyaasa biyyattii gara tokkotti osoo hin fidiin heera biyyattii waliigaltee barbaachisu geeddaruun rakkoo qaba jedhu Piroofeesar Mararaan. Rakkoo biyyattii keessatti dhufuuf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu paartii biyya bulchuudhaas jedhan. Piroofeesar Mararaan garuu hayyoonni Amaaraa waggoota 30 darbaniif heerri mootummaa akka geeddaramuuf gaafataa turan paartileen hayyoota Amaaraatiin hundeeffamanis heera mootummaa amma jiru ni jibbu jechuun yaada wal fakkaataa kaasan illee haala kanaan fooyyeffamuu hin deeggaran. Dura ta'an Koongireensi Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaan dhimmi baay'ee na dinqisiisee biyya uummanni miliyoona 120 keessa jiraatutti nama gara 1000 dubbifneerra jedhu irra caalaa parsantii 80 ta'uu magaalota dubbisan. Irra caalaa parsantii 80 kan ta'u magaalota irraa dubbisan. Garuu uummanni parsantii 85 ta'u kan jiraatu baadiyyaa ta'uu ni beeku. Dogongora cimaa kana fakkaatu hojjetaniiru jechuun rakkoo adeemsaa qabaachuus kaasu. Akkasis ta'e eessa deemanii akka gaafatan hin beekamu. Fakkeenya naannoo Oromiyaa eessa deemanii gaafatan tapha siyaasaa fakkaata jechuun qorannicha qeequ. Piroofeesar Mararaan qorattoonni uummata baadiyyaarra kan magaalaa irratti xiyyeeffachuun isaanii kaasuun xumura isaa ta'e jedhamee akka bu'aa barbaadamutti jaallatu taasiseera jechuun qeequ. Sidaamaan erga lubbuun namoota hedduu ittiin badee booda rakkoo meeqaan dhiheenya naannoo ta'e amma dhalataan Sidaamaa tokko naannoon koo haa diigamu jedhee yaada kenna jechuun kan hin fakkaannedha. Naannoo Affaaritti haa diigamu jedhee deebii kenne jedha. Kun dhimma amanuudhaaf ulfaatudha jechuun bu'aa qorannichaa irratti gaaffii kaasuun Piroofeesar Mararaan. Barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa 9 Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii marsaa 7ffaa Huawei ICT addunyaa irratti hirmaachuuf Chaayinaa seenan. Sablee Alamuu akka itti qindeessiteetti. Barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa 9 Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii marsaa 7ffaa Huawei ICT addunyaa irratti hirmaachuuf Chaayinaa seenan. Dorgommii Huawei ICT World Challenge jedhamu kan caamsaa 16 hanga caamsaa 20 bara 2015 Chaayinaa Shenzhen keessatti gaggeeffamu irratti barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatan 9 guyyaa kaleessaa Chaayinaa galan. Barattoonni kun dorgommiiwwan biyyaalessaa fi ardiilee adda addaa irratti hirmaachuun sadarkaa dhuunfaa isaaniitiin mo'attoota ta'uun xumuruun dorgommii addunyaa Huawei ICT Competition 2022 hanga
hanga 2023 Global Final jedhamu irratti hirmaachuuf gara Chaayinaa deeman. Imala isaanii dura sirni kakka'umsaa ministeera barnootaa Dr. Samuel Kifilee fi hojii gaggeessaa fi hundeessaan Manaab ICT Solutions fi Haahuu Jobs argamaniiru. Sirna kana irratti Dr. Samuel barattoonni dargaggoota muuxannoo idil-addunyaa qabaachuun kakka'umsaa akka ta'e ibsan. Ministeera dhimma alaa kun industiriiwwan addunyaa irratti saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko ta'uu ibsuun ogeessota damee kana irratti leenjii hangaa ta'uun barbaachisaa ta'es dubbatan. Obbo Qaala'aab gama isaaniitiin Huwaawee carraa kana uumuu isaaf galateeffachuun hojii cimaa yeroo fi qabeenya dorgommii kanaaf hojjetaniif muuxannoo idil-addunyaa barattoota keenyaaf gumaachanuuf godhaniif galatoomaa jedhan. Dargaggeessi abbootii qabeenyaa kun wal gargaaruun dorgommii biyyoota hedduu fi barattoota gidduutti taasifamu irratti mo'attoota keessaa tokko ta'uuf hawwii qaban ibsuun akka injifatan amantaan qaba jechuun barattoota jajjabeessan. Seerri hariiroo hawaasaa Huwaawee obbo Limingiyyee akka jedhanitti Huwaaween dorgommii ICT kana kan jalqabe barattoonni dandeettii qaban akkasii muuxannoo guddifachuu agarsiisuu fi dandeettii isaanii akka guddifataniif muuxannoo idil-addunyaa irraa fayyadamoo ta'aniif carraa kennuufi jedhan. Liming akka jedhetti barattoonni kunneen dorgommii ICT xumuranii yuunivarsiiticharraa erga eebbifamanii booda Huwaawee waliin ta'uun uummata Itoophiyaaf gumaacha guddaa akka taasisan abdii qabna jedhan. Dhaabbatichi deeggarsaa fi kutannoo barnoota Itoophiyaaf qabu sagantaalee adda addaatiin akka itti fufu waadaa galan. Barattoonni 9 kunneen Yuunivarsiitii Gondar, Wachaamoo, Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee, Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee irraa akka ta'an ibsi Huwaaween baase ni mul'isa. Daandiin geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii konkolaattota fe'umsaa 63 galche. Oomishaalee garaagaraa biyyoota alaarraa galchuun tajaajila waggoota dheeraa kennaa ture daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii yeroo jalqabaaf konkolaattota fe'umsaa 63 akka seenan taasise. Oomishaalee garaagaraa biyyoota alaarraa galchuun tajaajila waggoota dheeraa kan kennaa ture daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii yeroo jalqabaaf konkolaattota fe'umsaa 63 akka seenan taasise. Konkolaattotni fe'umsaa kunniin buufata baaburaa Andoodee yeroo gahan ministeerri deetaan ministeera geejjibaa obbo Engee Boruu dabalatee hooggantoonni olaanoon federaalaa fi naannoo Oromiyaa argamaniiru. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan haleellaa daangaa Raashiyaa irratti raawwate akka harka keessaa hin qabneef hin deeggarre beeksisti. Tokkummaa Waaqumaa akka itti qindeesseera. Ameerikaan haleellaa daangaa Raashiyaa keessatti raawwate akka harka keessaa hin qabnee fi hin deeggarre beeksifte. Hidhattoonni Yuukireen irraa ergamu fudhatanii gara daangaa ishee akka seenanii fi haleellaa raawwatan komachuun konkolaataawwan waraanaa Ameerikaan oomishtee fi haleellaa Raashiyaa irratti raawwateef hojiirra oolan jechuun Raashiyaan suura kan gallakkifte yommuu ta'u, Ameerikaan ammoo torbee kana keessa hidhattoota daangaa Raashiyaa seenuun miidhaa qaqqabsiisan keessaa akka harka hin qabne beeksifte. Raashiyaan bara darbeerraa eegaluun erga Yuukireen weerartee asitti loltoonni daangaa ishee seenanii haleellaa raawwachuun isa jalqabaa qaama ishee irratti xiyyeeffate kamiifiyyuu deebii gochaa kennuun kan beekamtu Raashiyaan torbee kana keessa garuu suuraawwan konkolaattota waraanaa barbadaa'anii kan biyyoota lixaa fi Ameerikaatti jette agarsiifte. Wixata darbe caamsaa 22 daangaa Yuukireenitti dhiyoo kan taate Beelgorood keessatti haleellaan hidhattootaan qaqqabee kan ture yommuu ta'u, Raashiyaan tarkaanfii fudhadheen hojii isaanii fashaleesseera jette. Ameerikaan gama isheetiin haleellaa daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffamu akka hin qindeessinee fi akka harka keessaa hin qabneef hin deeggarre beeksifte. Dubbii himaan dhimma alaa Ameerikaa oduuwwan fuulbarruu hawaasaa irratti meeshaaleen waraanaa Ameerikaan Yuukireeniif dhiyeessite daangaa Raashiyaa leeluu irratti dhimma itti bahameera jedhamu qoodamaa turuu arguun dhugummaa isaa shakkii akka qaban himan. Waraana kana akka barbaadetti gaggeessuun gahee Yuukireen jedhe dubbii himaan dhimma alaa Ameerikaa Maatiiw Miilar. Hidhattoonni kun daangaa seenanii haleellaa erga gaggeessanii booda daangaa Raashiyaa kan taate Beelgorood keessa kan jiraatan naannicha gadhiisanii akka bahan taasifamaniirus jedhame. Raashiyaan kanneen haleellaa gaggeessan keessaa dhibbentaa 70 kan ta'an ajjeesuu beeksiste. Loltoonni kunis Yuukireen irraa daangaa qaxxaamuruun akka dhufanis himte. Lola jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Raashiyaa waliin taasisaa kan jirtu Yuukireen gama isheetiin haleellaa daangaa Raashiyaa keessatti adeemsifame kana keessaa harka hin qabne beeksifte. Gareewwan waraana Raashiyaa lama kan Yuukireen waliin dhaabbachuu isaanii ifoomsanii hin beekne garuu kan Vilaadimiir Puutin wajjin walii hin galle haleellaa kana duuba akka jiran ibsan. Haleellaa kana booda Raashiyaan garee farra shororkeessummaa hundeessuun naannoo haleellichi itti gaggeeffame
jedhametti eegumsaa fi sakatta'insi cimaan akka gaggeeffamu ajaja dabarsite. Gareewwan haleellaa gaggeessan kun Yuukireen irraa osoo hin taane achuma Raashiyaa keessatti akka gurmaa'anii jiranii fi kaayyoon isaanii Puutin irratti qabsaa'u akka ta'e ergaa karaa sabaa himaa hawaasaa suur sagalee gadi lakkisaniin dabarsan. Raashiyaan garee kana barbadeesseera jettus gareen kun garuu lafa xiqqoo taatus biyya abbaa keenyaa dhuunfannee qabna jechuun haga odeeffannoo kana tamsaasanitti iddoo to'atanii jiran akka qaban beeksisan. Bulchaan Beelgorood akka jedhetti gareen kun diroonii fayyadamuun haleellaa gaggeessaa turan. Kanarraa ka'uun namni nagaa tokko yoo du'u namoonni hedduun akka madaa'an himame. Haleellaa Beelgorood irratti raawwate ilaalchisee ministeerri ittisaa Raashiyaa gareen shoror keessaa Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun haleellaa gaggeessan jechuun ibsuun loltoonni kun ari'amanii gara Yuukireenitti deebi'uu isaanii beeksise. Gareewwan lamaan kun daangaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti iddoo waraanarraa bilisa ta'e to'achuun Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti akka hin gaggeessine goona ergaa jedhu karaa fuulbarruu hawaasaa isaanii dabarsan. Kooriyaan kibbaa saatalaayitii rookeettii biyya keessaa furguggisuuf jirti. Kooriyaan kibbaa saatalaayitii tajaajila waraanaa alatti dhimma addaaf oolu galgala kana gara hawaatti akka furguggiftu beeksifte. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa Kooriyaan kaabaa misaayila bilaastikii ardiilee gidduutti furguggifte hordofuun shaakala qilleensa waloo geggeessaniiru. Saatalaayitiin kun Nuurii Space Center kutaa kibba biyyattii irraa rookeettii biyya keessatti hojjetameen akka furguggifamu himama. Ministeera saayinsii biyyattii akka jedhanitti saatalaayitiin Next Generation Small Satellite 2 kan jedhamtu ergamni ishee lafarra teessee suuraa raadaraa mirkaneessuudha. Ergamni saatalaayitii kanaa suuraa dhimma waraanaan wal qabatu erguu akka hin taane ministeerichi ibse. Xiinxaltoonni garuu akka jedhanitti saatalaayitiin Seewul har'a furguggiftu kun qophii saatalaayitii waraanaa furguggisuuf taasiftu dursa akka ta'u gabaasni Associated Press ni ifoomse. Xiinxaltoonni garuu akka jedhanitti saatalaayitiin Seewul har'a furguggiftu kun qophii saatalaayitii waraanaa furguggisuuf taasiftu dursa akka ta'u gabaasni Associated Press ni ifoomse. Dabalataanis ollaan ishee Kooriyaan kaabaa ji'a waxabajjii yookaan ji'a adoolessaa keessa saatalaayitii basaasaa akka furguggiftu ibsa. Hoogganaan biyyattii Kim Jong-un torbee darbe Kooriyaan saatalaayitii furguggisuuf qophii xumurte kana daawwachuun isaanii ni yaadatama. Saatalaayitiin basaasaa haleellaa jalqabaa Pyongyang fuula dachee Kooriyaa guutummaatti qulqulleessee agarsiisaa jedhame eegama. Kun ammoo laashee waliin dorgommii keessa galchuura darbee morkii isaan lachuu gidduu jiru caalaatti cimsaa sodaa jedhutu jira. Kooriyaan kibbaa bara 2022tti saatalaayitii rookeettii maqaan Nuurii jedhu kan furguggiste yoo ta'u kunis addunyaa irratti saatalaayitii rookeettii biyya mataa isheetiin furguggiftee 10ffaa ishee taasiseera. Hanga ammaatti saatalaayitii waraanaa mataa ishee kan hin qabne Kooriyaan kibbaa suuraa saatalaayitii Ameerikaa irraa fudhachuun ishees ni beekama. Oduu ispoortiitiin jijjiirraan taphattoota kilaboota Awurooppaa ganna kana geggeeffamu gamanumaan eegamaa jira. Dabalasaatiif Waariyoo Diidaa. Kilaboonni Awurooppaa dorgommii bara kana xumuruu fi taphoota muraasa qofti hafuufi timam Xaliyaanii fi Speen, Ingilaand ammoo injifattoota waggaa kana ibsan yoo ta'u Jarmanii fi Faransaay ammoo kilaboonni injifatan gammaatti ibsamne. Biyyoota kana keessa carraaqqiin Champions League Awurooppaaf dabruuf taasifamaa jiru xumuramuu irra kan jiru yoo ta'u dorgommiin bara dhufuuf qophii akka jalqaban ibsan. Haaluma wal fakkaatuun jijjiirra taphattoota Awurooppaa baatii tokko qofatti hafee jedhama. Kana hordofuun bakka bu'oota taphattootaa fi kilaboota wal jijjiirraa kana irra mari'achuu jalqabanii jiran. Kanuma hordofuun Liyoonel Meesiin waggaatti paawundii miliyoona 320 kilabii Saawudi Arabiyaa irraa akka kaffalamuuf gaafatamuu ifoomsee jira. Kana irratti hundaa'uun taphattoota kilaboonni irratti xiyyeeffatan eenyuuf akka beekamuu baatullee namu dhaga'uuf gurruu fi qaree caqasaa jiraachuu beekama. Waggoota dheeraan duuba waancaa Xaliyaan kan ciciniinte Naapooliin golii galchaa kilabichaa Victor Osman irra kilaboonni hedduun ilisaanii keeyyachuun Euronews himtee jirti. Taphataan sarara fuulduraa lammii Naajeeriyaa Osman hirmaannaa kilabii Naapoolii bara kana keessatti golii galchuu isaa guddaa yoo ta'u taphattoota tapha 30 irratti golii 23 keessoofuun beekama. Tapha hunda irra dandeettii golii tokko galchuu kan qabu Osman gara Ingilaand, Jarman yookaan kilabii dureeyyii Speen mallatteessuuf carraaqqii guddaa taasisaa jirantu himama. Haaluma wal fakkaatuun taphataan biraa jijjiirraa
guyyaa kana dhufuu irratti barbaadamaa guddaa qabu kan lammii Ingiliiz Jeelhin Billingham kilaboota kan kilabii biyya Jarman Borussia Dortmund taphataa turedha. Duuba kilaboonni Spain Real Madrid fi Ingiliiz Manchester City kilaboota hijoo taphata kan fedhii qaban akka ta'utti himam. Bellingham gara Ingilaanditti deebi'uu fedhii guddaa kan qabu yoo ta'u taphata sarara jidduu isaanii durii gadhiisuuf kan eegam Real Madrid filannoo gochuu akka danda'u bakka bu'aan taphattoota ifoomsee jira. Taphataan biraa jijjiirraa bara kana eegamaa jiru mo'ataa baalandoorii yeroo dhugaa Lionel Messi yoo ta'u keessattuu erga kontiraatii taphicha PSG waliin qabu ji'a tokkoon duuba akka xumuramu erga himameen booda kilaboonni hedduun ilisaanii baasuun taphaticha irra kaa'uu jalqaban. Lionel Messi gara kilabii ijoollummaa isaa Barcelonaatti ce'uuf fedhii akka qabu himama kan ture yoo ta'u gara kilabii Saudi Al Nassritti makamuu akka danda'u oduu miliqee hin balballoomsa. Bara darbee Cristiano Ronaldoon kan mallatteesse Al Nassr amma Lionel Messi kaffaltii rikoordii addunyaatiin jechuun kan dur kaffalame hin beekamneen mallatteessuuf yaalaa jiraachuun gabaafamee jira. Yeroo jijjiirraa taphattoota yeroo ga'u cufaa rikoordiin taphattoota kaffaltii olaanaa argatanis hin galma. Duuba kanaan dur taphattoota keessaa baay'ee guddoo cammisuutu kan jiru Neymar, Lionel Messi, Paul Pogba fi Cristiano Ronaldo yoo ta'an bara kana eenyu akka baay'ee guddoon kaffalamuuf hin beekamne. Cufaafuu duub jijjiirraa taphattoota ganna kana eenyu garamitti akka ce'uu fi kaffaltii guddaan akka jijjiiramu hawwii guddaan eegamaa jira. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Sin waliin kan ture ani Leensaa Hordofaadha. Qophiilee TV qubee kanneen biroo waliin turtii gaarii.